Sani qabdu moo hin qabdu isiniif dhiyeessu deemu daganne ani hin daganne maal dagachuu Mukhtaar maal tahaaf kajettanii nu gaafattan minima laadhis immoo minna jatti immoo inni himi jeefika. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا أفنان أوروتوب أرانتنا جا مالف أكنتي تطلفتي كيمو قبويتي إنو فكنا قبويتين ويجو جرتو يجون كسينولو أسمانوغا مي قبينتيا أكما اتفوفت جرتي قبينتيا تانين أرانتنا إسنيف أكنتي أستي سنيف ديا جرو استوديو خلفكاتتي قبينتيا تعنا رفو قبينتيا تعنا رفو أكما اتفوفت جرتي أنا رفو سنين جيتين جرا الرخي سمانتيا تعنا رفو رت أركمتو ميغا عجزو ما أصدفتي جتسي ولو مانو أجرا أنا رفو سنين جيتين جرا بقى رجعنا إيه ده؟ أنا دفو بقى وامتخنيا عواتي عسر النف أرجمتي سنجا قبتني تا أنا دفو رتي خيسوما أداتك إمو خيسوما نافك علي خيسوما نافك علي دراني سنف كبر دي عدي سنجرا مالي أفنان مالي في صبدي مالي في كاملاتوب isiifniif dhiyeessite maaliif nurraa turteettanii jirtanii torbee lama takkiimmoo torbee lama tahee jira eegaan footoo isii share godhee jiru anis gaa akka tasaa xiqqasho wana dhukkubee waan hin xala sadabeef asumaanuu du'aa inaaf godhaan isiniin jaa na dhukkubeetiin ammaan tana akkuma gaabeettan qorraatu jira qorri lafan na darbeen irra jabaateetiin ammaan tana lafa alkee meegaa osoon ani isii isiniif ibsuuf hin taane eenyu akka taateef maqaa isii walumaa galattu asirratti isiniif haa ibsituun ninja أنا دفو أنا بقى نجار إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جلتمتوت هردفتوتا أفنان أوروتو بند كيسن وكم نجا فيا كبدين أمتي نجا قمنا الحمد لله كسي نجا قبتن أبدين كبا أقوليا هرّا انترفي سينا قدود أفاسيتي نا أفيرتي جرتي نا أفيرو كيتي في جلتومي جللا في كبجة قدان سي كبا أفنان أوروتو sagantaa keenya ka guyyaa irratti osoo hin seenin dura isitti sin deebisaa maal akka nagaafachuuf deemtiin beeku hedduu sodaadhee jira. Uuma daawwattoonni si gaafate. Egaa kunoo komantii jalatti maal akka gaafattanii fi maal akka sodaadhe. Gaafiin isin gaafattan meegaa amma dubbii dhadheeressuun faayidaa hin qabdu karaa gaafii teenyaatti haa deebinu isiniin jaa maalirraa akka eegallu immoo nu faana turaan isiniin. Egaa gaafiin teenya irraa eegallu gaafiin teenya ta duraan dursee miisiyyee masaratta jettu ishii kaamilaa qabanooftuudha qabanooftuu tiyya baay'een si jaaladha sin jette gaafii gaafiin tokkoffaa ka isin si gaafatte gaafiin kiyya jette biyya kee eessa jaalallee yookaan abbaa manaa qabdi erga biyyaa baate waggaa meeqa tokkoon sitti immoo egaa erga biyyaa baate waggaa meeqa sin jette galatoomii gaafii kiyya akkanaaf deebistu abdiin qabaa sin jette baay'een si jaaladha. Anillee baay'ee si jaaladha gaafii keessi deebisa takka shakkiin illee malee si deebisa egaa biyya gaafiin tokkoffaan abbaa manaa qabdi jetteemi. Gaafiin tokkoffaa waan sin jette jaalallee yookaan abbaa manaa qabdi. Jaalallee yookaan abbaa manaa hin qabu eega biyyaa bahe waggaa takka warri gaafii wal fakkaata namni hedduun barreessitan gaafii nama tokko irratti quuftan jechuudha warri wal fakkaata deebisan maaliif na gaafii kana guutuu edaan kana qabadhuutu mataa hin dhummaan erga biyyaa baate waggaa meeqa kee jetteef erga biyyaa bahe waggaa takka abbaa manaa hin qabu walirratti akka quuftaniif gaafii daddafnee deebisuu yaa mire abbaa manaa hin qabu jettee nayya erga biyyaa baate waggaa meeqa jettee waggaa tokko. Waggaa tokko egaa gaafiin isii abbaa manaa yookaan jaalallee hin qabu jette jaalallee sin qabdu hin saalfatin egaa erga abbaa manaa hin qabaanne hanqara geesse anuu gaafiin akka jira namni hunduu kaayyoo mataa isaa ta'e qaba beektaa amma kanaafuu amma waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu maaliif amma hin qabu jettamoo ni hin qaba jettamoo itti seenuu fiyatta walii galatti. Khalaas jaalallee hin qabu amma dura hin beekamne jechuudha maaliif jaalallee qaba jennaan namuutu ana ta'uun ol ta'eetiin hin boodashe. Hayya gaafii isii tana qabaatu manaaf taana na isin deebisa jaalallee ni qabdi moo hin qabduudha. Egaa
siyaam ta'ettummoo hayyee qaalii namaa sin jette gaafii kottuugaa lubbuu gaafa fiddummoo sin jette eeggadhu nu jalaa kuftaa sin jette tuniimmaa wannoona fakkaata makmaaksama fakkaata gaafii isiitiin sahatuni kaamilaa kan hedduu jaaladha fuula ishee irratti meekaappii waan jedhama argee hin beeku yaa maasha Allah sin jette dhugaasiti dibadhee hin beeku meekaappii hayyee ayyaan kanallee hedduun jaaladha rabbi ana olitti haa jaalatu qaaliiwwan koo jette anilleen asumaan anaaf galatoomii sinjaa na olitti rabbi si haa jaalatu anis hedduun si jaaladha anaaf galatoomii mee kaamilaan meekaappii hin jaalattu moo ni jaalatti kaamilaa meekaappii fuula keetirratti arganii hin beekne jaanii koomantii hedduu jalatti kaamilaan wannoon fayyadamtu jaanii mee atumaan hin jaalanne moo maali? Waanumatu jaalanne meekaappii gaafa biyya jirullee biyyarratti ijoolleen namni hedduun hin dibatanii maatiin kiyya namatti hin dhiisan waan guyyaa waan sanirratti argan jennaan achumaan nan dhiisan nan galchan beektaa manatti bitullee natti hin dhiisanii sababa saniiti jedhee hin dibadhu duraan illee hin dibadhu ammallee fuula kiyyarratti tasa yoon irratti arganii waan biraa kanaan jedhaniin beeka amma asumaan amala kiyya ta'e jechuudha meekaappii hin fedhu hin dibadhu. Egaa maashaallah uumama rabbii qabdi bareedina rabbii qabdi maashaallah namugaa tolchee uume sarumaanuu gaa anarraa uumataadha yoo meekaappii hin dibanne ani viidiyoo jira mul'achuu waan hin jaalanneef jecha namu akka nama uuma isiin ammoo yoo meekaappii dibattee viidiyoo duroo dhaabbachuu ni qaanfatti arrarraatillee dibadhu jeetiin na diddee sadiifuu gaa walumaa galattuu meekaappii dibachuu hin jaalattu egaa hayyee amma jaalala qofa osoo hin ta'in akka wanti shari'aatti ittiin dhoggeedhanii waan achitti duraan waan ta'edhaniifi booda gorsa keenya gurra kana dhageette siin gannata kanaan baasti jaanii maashaallah gorsa warra isii qabattee eega biyyattillee fayyadamte asittillee eega biyya namaa jirtullee wanummaan warri isii ji'een sammuu keessa seef gootee jirti maashaallah sirraa jaalatu siin jaa kaamilaa eessa biyyi kee siin jaanii mee biyya kee ibsime biyyi arsii bahaa aanaa gololchaa jedhama godina harargee lixaa fi arsii bahaa irratti akkana waldaan keessaa namoonni naannoo keenyatti argaman namni hedduun arsii fi harargeedha addan beekaman namni adda beeku hin jiru loqonni isaanii haalli isaanii aadan isaanii tokkicha arsii bahaa irratti arsii bahaa harargee lixaa irratti daangaa irratti jechuudha bakkeetti dhaladhe. Egaa abbaa manaa qabdi jaanii mee kana bira kuti abbaa manaa hin qabu jettee akka qabduu fi akka hin qabne immoo viidiyoo dhumarratti isinii fi macaanii waan hin beeku waan jiruuf jecha yoo isin sobdee fi yoo isin sobini jaba kokkobaltii mee kaamilaa umriin kee meeqa siin jaan haadhaa fi abbaa qabda obboleewwan hoo meeqa qabda dhiirraa fi shamarree illee siin jaan umrii kee himi dura namni abbaa fi haadha malee dhalataa jechuun galmee dura asii galchaati waanaaf galee jira bar umriin kee meeqa waggaa 17 maskaramii jiini dabare boka maskaramii guyyaa 23 guyyaa fulbaana guyyaa 23 jechuudha baati 16 xumure 17 eegale jechuudha. Maashaallah kaamilaan kunoo maashaallah umriin isiitillee galaan daa'ima maashaallah waggaa 17 isiniin jette umriin isii jechuudha namni umrii isii gaafattan eenyuuf akka gaafattan qalamatii itti kaayachuu deemtammoo abbaa waraa harkitaniif moo gana saniifugaa jaalallee fi abbaa manaatillee hin geenye immoo ani dhumarratti isiniif hin himaan isiniin jaa meegaa eegaa mee kaamilaa umrii kee himtee fi jirta namni umrii kee si gaafatallee qoflee si gaafate maaliif dubareen umrii nama gaafatu hin feetu saniifuu gaa dhiirammoo mindaan gaafatanii dhalaammoo umriin gaafatanii jaanii egaa kaamilaatu umrii tee deebistee jirta mee karaa wantaa itti adeemnu haadhaa fi abbaa qabdaa jechuun isaanii haadhaa fi abbaan kee ni jiranii akkas jechuu isaanii ni jiranii ganaa xixiqqoodha jechuudha. Maashaallah gaa lafa abbaa hedduu qaba ni gara guddisee yoo ta'e dhagaa illee qaba maatii lamatu hin beeku garuu isaanii dhalee garuu isaanii waan isaanii egaa haadhaa fi abbaan isii ni jiranii maashaallah ganaa edmeen isaanii xixiqqoodha umrii rabbi adeereessu du'aayii godhaafin isiniin jaa mee kaamila gaafiin tanuma faaximaa bushraa kaja'u kana gaafiin tasi gaafatte jechuudha.
mee obboleewwan meeqa qabdaa sinjaan kadhalaatii fi kadhiiraa si wajjin obboleeyyan dhiira nama lama qaba obboleeyyan dhala nama sadii ni jiran jechuu lubbuudhaan hunduu jiran si wajjin nama sadii na wajjin nama sadii dhalaan walii gala nama shanii jechuu nama shanii tahaadhatti jaalatti illee jirti nama sadii aywa walii gala nama saddeet nama saddeet walii gala ati ammatti warri si wajjin dhalate meeqa warri na wajjin dhalate qofti ana wajjin nama shan ni jiran maashaallah kaamilaan gaa obboleeyyan isii wajjin shamarreen nama sadii obboleen dhiiraa lama qabdi maashaallah rabbi umrii si dheeressu ja'ani egaa gaafiin Faaxumaa Bushraa akkanatti raawwattee jirti mee hikma maahii khajawummoo والسلام عليكم نجتي وعليكم سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرانو كنو كيتيف غلطومي سين جتشا أفنان نانجاني هدو غلطومي أتلين غافتشو كيتيف غافين كيا دمو كاملا يوكان آمينة إرّا كاملا سعيدي في سمية برا قلتي سببني sababni isaa obboleetii tiyyaan irratti wal moromnee jaanii galatoomaa isin lachuu jabaadhaa jaanii meega atummaan deebisiif isin jaa sababni sa'iidiin kaamilaan sa'iidii yookaan sumayyaa fa'a bira galti sababni isaa hoo warra jettanii fi erga biyyarraa dhufe sabab isaan bira jira jechuudha akka maatiitti ani erga maatirraa ba'e kophaa jiraadha hin beeku ammallee akkuma maatiitti isaanii wajjin jiraadha jechuudha beeku keessaniif illee galatoomaa waan hedduu beektanii jirtanii osoo isinitti himamin duratti nuti sa'iidii wajjin akkuma maatii haadhaaf abbaa akkuma nama haadhaaf abbaa ofii Itoophiyaatti bira jiruuf jechuudha asillee dhufee kophaa kiyya galeen beeku mana kireeffadhee yookaan kophaa kiyya jiraadhee waan hin beekneef isaanii wajjin jiraadha akkuma maatiitti bobaa wajjin baa yoo gala wajjin galaa waan isaan quba hin qabne ijjiti isaan dubaa waan takka illee hin qabu. egaa hikma maahii ta'ettu obboleettii teetii wajjin qarra wal maramtan Sumayyaa fi Sa'iid bira galtii Aaminaan jechuudha. Aaminaan Sumayyaa fi Sa'iid akka haadhaa fi abbaa akka nutis beenutti jechuudha warri as keessa waliin jirru akka haadhaa fi abbaa akka obboleeyyan isii daranitti isaan qabattee wal qabatanii wajjin jiraachaa jiranii. egaa maashaallah akkasumatti umrii si dheeressu isaan birattis warri wal moromtan jechuudha obboleeyyan lamaan harkatee isiniitu beeka jechuudha akkaname karaa gaafii teenya Rahima shaashee ta'etti immoo ani baay'een si jaaladha kaamila bareedduu teennaa sin jettee tokkoffaan dhalattuu eessaati isinii deebistee jirti arsii bahaa jettee gaafiin lammaffaa jaarsa qabdii tana irra deddeebitanii gaafattanii jirtanii anaa isinii deebise isiniin jeetin jira maxarrashaa irratti jabaadhu haaluma kanaan itti fufi isin jaanii galatoomaa isiniin jenna galata guddaa qabdanii egaa kun immoo maqaan isaa diif GHI jaa hin beekne kaamilaa baay'een si jaaladha sin jettee ilillii si kannite surraa fudhadha qaba egaa galatoomi sin jechaa galatoomi galata guddaa qabdaa ayyaan aadamteettu immoo kaamilaan abbaa manaa hin qabdu moo ni qabdu sin jaanii kaamilaa ijoollee eessaati kullaanee tub irraa baddeessi yaanne kullane arganne isin jaaladha ilmaan oromoo hunda keessanuu nutilleen akkasumatti isin jaalanna hin banne aaminaanis ni jirti galatoomaa isin hin jenna arganne nu biratti argamti boruuftaan irratti chaanal irratti isiniif dhiyaannaa isin jalan bannu Faa'iizaa Oroo tubteettu immoo okkee dhiyaadha jettee gaafiin ani si gaafachuu barbaadu kaamilaan heerumtee dhumee jira gaafiin isiniif deebi'ee jira alaas intarviitii irratti heeruma akka kanatti rincii akka ammoo yeroo gabaabaa keessatti harka qabattee isiniif dhuftu abdiin qabaan isiniif jaa mee obboleessa waliin biyya kana jirti isin jaanii obboleessa waliin biyya kana jirta obboleessa waliin biyya kana jiru obboleessi biyya kana hin dhufaanu kadee dhufee hin dhufu baay'ee akka sanatti jaarsa dhani nama hedduutu jaarsa waan jaarsa kana barreessanii egaa maaliif akka ummu kaanusitti hin haasofne sin jaanii jabaadhu si jaalannaa sanyii namaa sin jaanii baay'ee sin jaaladha isinis atis sanyii namaa naaf jiraadhu bakka jirtutti sin jira
Egaa dubbiin jaarsaa dhumachuutitti anu mataan wareessitee jirti. Kala sabni bar heeroo edee firra heeruutu waan jaarsa qabisa. Heeruu si jaaladhaa siin jaali. Waan jaarsa wayi dubbatan yoo heeruu arganii jiran isaa. Hedduun si jaaladhaa siin jettee galatoomii Hedduu si jaaladhaa galatoomii attillee hedduu si jaaladhaa. Eeywa alamitu tajettu baga nagayaan dhufte kaamilaa baay'een si jaaladhaa. Namsee afnaantu baay'een si jaaladhaatte. Anilleen baay'een si jaaladha hedduu galatoomiin siin mee gaafiin qaba kaamila nabbaa manaa yaa Allah dhiisne tana irra deddeebi'aa inni jira jaalallee biraa moo eega biyya abbaa kana dhufte waggaa meeqa hojjettime jaalallee qabdi kan biroo jaalallee kana dhiisne jira kan biroo immoo eega biyya abbaa hambaa kana dhufte waggaa meeqa hojjettee jirti siin jaanii kan biraa ammoo maqaa ishii kaamila jechuun maal jechuudha eenyu sii baasee maqaa kana maqaan koo alleedha jedhu mee kan biraa hunda bira kunnee mee kan raasaan raasi gaafannu erga biyya tan dhufte waggaa meeqa hojjette erga biyya tana dhufee waggaa takka jechuudha waggaa takka mana namaa hojjettee hin beektu jechuudha mana namaa hojjettee hin beeku hayyamee kan biraa ammoo siin jaanii maqaan kaamilaa jedhamu kuni maali? Maqaan kaamilaa jedhamu jechuun haadha abbaa eenyu sii baasee siin jaan? Eessuma kiyya na baase kaamilaa maqaa jedhu kan isatu na baase hiikan isaatiillee ani hin beeku garuu kan malamii kisu munaan jira dhaga'e kan malamee jechuun waan guddaa rabbisi yaa kennu rabbisi yaa kan malu jechuun achumaan kaamilaa jedhama. Egaa afaan arabaatti yoo kaa deebisnu taate kaamil jechuun waan hunda jechuudha kaamil. Akkasuma jechuun fakkaata gaamee isinummaa nu fassaradhaa isiniin jaa eegaa mee Faaximaa Bishiraa immoo kana deebisneef jirra mafnaan hedduu si jaalannaatillee bakki dhaloota ishii eessaa abbaa manaa dhiisnee jirra kaamilaatii diraamaa kee baay'ee natti tolaa urga biyyaa baatee waggaa meeqa jaarsa qabdaa jaarsi kun heddummaatee jira mee biyya guruu Baalee yookaan arsii akka taate shakkii qabu siin jetti. Arsii baalee sun ta'e arsii gololchaati arsii asallaa jechuun godina arsii asallaa gololchaa jechuudha. Aywa saadiyyaa saamaan ta'etti immoo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jettee naaf deebisi kaamilaa ruuxii tiyyasiin jaaladha jaalallee qabda obboleessa kiyyatti si fuudha buyyee siin jette hunogaa namni obboleeyyaniif si jaalatee hedduu jira meegaa gaafiin kiyya kanuma garuu ati ijoollee arsii keessa hoo eessaa yaa qalbii siin jetti. Arsii keessa deeffamee jira sanu. Deeffamee jira mee obboleessa kiyyattiin si fuudhuu barbaada siin jette. Meegaa obboleessa si fuudhuu barbaaddi. Obboleessa isiitti amshin homaa rakkinnan qabu waan rabbi jedhee hin motaatii waan rabbi hin jedhee hin mantaatu kanaafuu waan hedduu si cinqu hin qabu jedhee. Obboleessa keetti illee yoo fuutee rakkoo hin qabu aminaan maaliif waan jaalallee takki immoo jaarsa hin qabneef firiidhaan isiniin jaa abbumarraa fuutan isiniif qopheessina hayyee ussoo yurmiin keetti immoo kaamila takkaffaa amala keetirraa maal jibbita ati si baanti jechuudha takkaffaa amala keetirraa maal jibbita amala kiyyarraa wanni jibbamu fedhallee dubbatu ni mataa amala kiyyarraa jibbu amala keetirraa jibbitu kana san osoo hin jennu karaas wanti amala kiyyarraa jibbu wanni guddaan amala kiyyarraa jibbu yeroo salaatu jechuudha waan tokko sababsadhee salaata isa torbaan kana guuttachuudhaan isaa wanni guddaan amala kiyyarraa jibbusa. Egaa kaamilaan takkaffaa wanni amala isiitirraa jibbitu akkuma isin ibsitee jirtu salaatarraa jettee jirti irra si haa jabeessu inshaallah bi'inillah salaatallee akkan dhiisnee abdii qabna isinillee du'aa'ee godhaafin isinin jaa hayyee lammaffaan ammoo amala keetirraa maal jibbita sin jettee jirti irra deebitee barreessiteensaa mee amala keetirraa maal jaalattaa sin jette lammaffaa. Amala kiyyarraa wanni jaaladhu nama namii tokko yookaan nama dabanarratti dalage irraa hin kafaladhu rabbiin irraa naa kafala jedhee dhugatti rabbiin dhibbatti itti amanuu kiyyaaf amala kiyyarraa waan jaaladhu waan guddaa sani jechuudha. Egaa kaamilaan amala isiitirraa waan jaalattuu fi waan jibbitu sin ibsitee jirti ani Saaraa Muhammad kan gaafii kana si dhiyeessite akka deebiftuu hawwiin qabaa si deebistee jirti galatoomis hin jenna gaafii baay'ee bareedu gaafatte ummu afnaan hedduu galatoomii
kutaa Oromiyaa keessaa eessa erga biyya ormaa dhuftee hangam turte isin ibsitee jirti waggaa takka isin jettee jirti. Egaa ammoo Zaaraa Muusaa ta'etu immoo assalaamu alaikum Kaamilaa lubbuu sin jaaladha maqaa obboleettii kiyyaa gaafiin koo jaarsa qabda yookaan jaalallee isiniif ibsitee jirti. Galatoomii galata guddaa qabda. Maqaa obboleettii si qabda isin jettee jirti. Oromiyaa keessa bakki jireenya kee eessa jettee isiniif deebistee jirti. Biyya hambaa akkamitti ibsitaa gaafiin kiyya kanumaa isin jettee jireenya biyya hambaa akkamitti ibsitaa? Jireenya biyya hambaa jireenya nama tokkoof jireenya biyya hambaa baay'ee gaariidha. Haala bareedaan illee ibsuu danda'a, haala badaan illee ibsuu danda'a. Haalli jireenyi bareedaa wanni ta'uuf tokkoffaa biyya keenya keessatti shororkaa waan adda addaa demokiraasiin namni akka fedhetti jiraachuu waan hin dandeenyeef biyya anti hambaa osoo jiraachuu baattee namni keenya nama hedduu dhabna jechuudha. Nama jajjabaa hedduu dhabna garuu biyyi hambaa nuuf irkoo guddaadha jechuudhaan achitti baqatanii achitti jiraatanii namni hedduun jireenyi Itoophiyaa keessatti biyyatti dhalatanii biyya abbaa ofii keessatti jiraachuu dadhabanii nama hedduutu jireenya baqaatiif saaxilamaa jira. Lubbuu ofiitti illee taatu baafachuuf jireenya hambaa irkoodha nuuf jechuudha. Nama tokko fi nama cinaa mootii hedduu nama mokkora jechuudha. Fatanaa guddaadha warri hidhamee tumamee jiruu fi jireenya biyya hambaa akka lamatti ilaalaa jechuudha. Akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Kanuma. Egaa jireenya biyya hambaa isiniif ibsitee jirti. Silaa biyya jiraannee biitii akka irra jirtuu fi haala irra jirtuu fi gizee jiruu biyya hambaa tana gizee ilaaltee waliif fiddee hedduu isii gaddisiisa. Maaliif biitii teenya akka keessa jirtuu fi biitii hambaa akkatti dimokiraasii qabdu gizee waliin ilaaltee hedduu isii nu gaddisiisan hundumaa waliinuu gizee biyya teenya ilaallee biyya hambaa tana ilaallee biyyuma hambaa tana nu wajjina jennee waan maraxannuuf jechaadha. Galatoomii siin jenna gaafii akkanaa gaafachuudhaaf. Me ये नमती तोलता मैं किसी ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह माशाल्लाह बाये नमती तोलता इत्ती जबादा कामिला बाये तो कौन सी जालदा बाये बरेदी मेकअप हिंदी बत्तू गाफिन तो कोफा कामिलान बिया इसने इब्सिते जिरती बिया इसी तिल्ले जालले अब्बा मना इसने इब्सिते जिरती वग्गा में करगबी इसने इब्सिते जिरती كانوا مجافين كوسين جت مي جلتهم فدو سنجال جلتهم باي سجالة دا اللي نقتنا جالتو ولتي جلتهم جلت قبدا قبدا إيه مي روزي بنتي إيمان تيتمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنجتي مي جلتهم أم أفنان كاملة هدو نتي تولتي جبادو جدين جتي جلتهم إيه أتلين جلتهم سنجنا मैं गाफिन किया जत्ते दलत्तू सनीफ यमन कैसा अब्बलेवन कब्दिमो हिं कब्दू सिंजत्ती अयवा यमन कैसा अब्बलेवन कब्दा अब्बलेवन हिं कबो अब्बलेवन मत यान जरनी गरो अर्गसे बेको अर्गनिस नंबे खनी वनि बेलोचो अगम्मा ने गर्रे गरो जरनी बेका एगा कामिलान तू अब्बलेयन हिं कब्दू अब्बलेयन खरा हादा कब्दी हागा अम्मा एर्गे दुफ्ते वग्गा तक्का वलिना गर्रेनी रब्बी सिफामुल सुजा दुआई गोडाफी gaafa nakkaafnaan kana nabee kanii nabee amma waan as keessa jiraniif gaafa qamuciyooti yaabbeekan jechuudha isilleen hin beektu isaanilleen hin beekanii mee du'aayii godhaaf akka rabbi wal agarsiisu amma intarvii kanarratti maqaa sirriitti guutuu dhabeen na beeku ammala isaan hin beeku argeellee na birallee jiraatanis hin beeku jechuudha maaliif hin qoran akka warra duralisanitti abbaan kee nu gosatame biyya kamii waliin gaafa nuti waan daleenitti maddabaan waan ta'eef osoo na bira jiraatanillee hin beeku jechuudha. Channel hundaati sin jetti obboleessi teenya aantu kamal teettu galatoomi sin jenna gaafiin ati gaafattee deebitee jirte achirratti ni ergattaa sin jaa mee ummu Khaalid teettu immoo assalaamu alaikum duraan dursee ummu afnaan hedduu galatoomii hedduun si jaaladhaa onnee koo irraa ijoollee yaman hunda jette hedduunaaf galatoomii ummu Khaalid nutilleen hedduu si jaalannaa nu olitti immoo rabbi si haa jaalatu gaafiin kiyya lama qofa jette kaamilaan heerumtee jirti isiniif deebistee jirti yoo heerumtee jiraattee jaarsi isii eenyu jaarsaa sin qabdu jaalallee sin qabdu mucayyoon ganaa daa'ima ganaa waggaa 17 amma seenuu isiiti asumaan mugaa biyya gurguddaatti irraa fireendii barbaadaaf takkimmoo jaalallee takkimmoo jaarsa barbaadaaf isiniin jaa ani hunda keessanuu sirritti hordofaa jette maashaallah isinirraa jedhee kaamilaa hedduu takkaan si jaaladhaa sin jetti. Hedduu si jaaladhaa naa galatoomii bakka jirtutti rabbi si bira haa jiraatu anaa olitti rabbi si haa jaalatu siin jedha. Akka siin jette immoo Zainab Haaji teettu
jireenya biyya ormaa akkamitti dabarsuu jirtaasin jette dhaamsa obbolummaa obboleettii tiyya qaalii fi gaarii akkanumatti itti fufii haalli uffannaa keetii hedduu tokko namatti tola maashaallah. Maashaallah galatoomii galata guddaa qabdaa haala jireenya biyya ambaa haala bareedan asitti adeemsisaa jirra maaliif nuti akka su'uutitti nu qabanii kas nu godhanii viidiyoo waraabuu nutti dhiisanii dalagaa keenya wajjin haala walitti deema biyyitti nu dirra jirru waan ta'eef biyya dimokiraasii qabdu keessa jirra jechuun ni danda'ama gabaabamatti haalli nuti amma asitti itti jiraataa jirru haala bareedaadha haala bareedan dabarsaa jirra. Egaa arsoomaa ta'etti immoo gaafii deebitee jirtu nu gaafattee jirti kanneen bira hokkunnee tan gaafatamii yoo jiraatte gaafa dhiyeessina hojiin kee maali siin jette erga biyya Yemen dhufte amata meeqa deebistee jirti kanuma galatoomii hedduun si jaaladha fooziyaallee nu dhiyeessi ayyaan ija kuulaa bareedduu tiyya hedduu galatoomii hedduun bareedduu ija kuulaa nagaranii siin jee jirame. Taisiin gaafii ummataatiin addaa si gaafatte hojiin kee maali siin jette? Hojiin kiyya kanuma ittiin beekamu YouTube ma waan biraa hojiin biraan jiru. YouTube ma dalagaa diraamaa dalaguudha hojiin kiyya kanuma fa'aa kama mati jiru kana fa'aa hojii kiyya. Saamer Ali ta'etu immoo ayyaan habiibti tanuma na gaafadhu naan jette. Muktaar Tuub jaarsa yookaan jaalallee kaamilaati. Gaafii itti aantu immoo gaafii deebii firoo dhiyeessii abbaannaa jaatte abbaanaa firoo jetteemi firoo nu dhiyeessii eeywa inshaallah isiniif hin dhiyeessa firoosii mee gaafii Muktaar takki immoo kaamilaatu ilaalchisee jaarsa isiiti moo jaalallee isiiti moo jaarsa isiiti miti gaafii tana anaa dhumarratti isinii deebisa amma yoon isii gaafadhe isiniin deebistuun saha maaliif waaliin quba qabu waan jiruuf jecha kaamilaan Muktaartuuf takki immoo Muktaartuuf takki kaamilaan maal akka walii tahan anaa isiniif deebisaan isinii Mee maasumaanuu gaafii Saamiraan Ali nu gaafatetti deebina anaa isiniif deebisa maashaallah jireenya keessan nuuf qooduu keessaniif galatoomaa gaafii keessaa kan nama kofalsiisu nu himi baay'een si jaaladha haalli uffannaa keetii baay'ee bareeda akkanumatti itti fufiisin galatoomaa baay'ee si jaaladha galatoomii hayyamee mudannoo ta'e nama kofalchiistee migaa Tas jireenya kee keessa si gammachiiste mudannoo waan si mudate mudannoo qabu tas si gammachiiste hin qabdu waan takka namni lilli si fidallee ni jiru namni qalabati sirra wannoo maali gaa amarti si fidallee ni jiru qubeellaa naan finne waan akkasiin gaafatan egaa mudannoo na gammachiistu hin qabiyyatti namni amartii fideefis hin jiru namni ilillii fideefillee hin jiru Diddiin tagaddaa taate malee tagamachuu ta'u tagaddaa taate ililliin dhufteefi jirti tagaddaa taate meegaa mee hamdiyaa micattii jaalalaa ta'etu immoo ayyaan too kaamilaa nu dhiyeessuu keetiif galatoomii gaafiin kiyya kaamilaan jaalallee yaa Allah mina jaalallee amalli kaamilaa hedduu natti tolaa diraamaa isii keessa jirtu natti tolaa maaliif yoo jettee osoo calliftu fakkaattu of oli haasofti kolfaan si hin qabu ani diraamicha laalee kolfa garaan na dhukkubsaa isin hayyee hojjettuu xiqqoomallee hin seeqxu dhugaa rabbi jettee mee galatoomii jeengaasi galatoomii galata guddaa qabdaan baay'ee si jaaladha anaa olitti rabbiin si jaalatu Anis sanyii Haacaaluu Hundeessaa ta'etu immoo hunduma keessanuu baay'een isin jaaladha jettee gaafiin koo kaamilaa hiriyaa yookiin jaarsaa deebistee jirti obbolawwan meeqaa qabda ati hoo warra keetiif kana hunda deebistee jirtame ati hoo warra keetiif meeqaffaadha kaamilaan biyya baqaa kana akkamitti dandeechee siin jetti. Maqaan isii anis sanyii Haacaaluu Hundeessaa ta'etu. Sanyii Haacaaluu Hundeessaa hedduu si jaaladha ani ilmoo afraffaati afraffaan dhaladheeni ana duuba namni tokko jira kanaafuu maali jedha gaafiin itti aanu
kanuma si gaafatte maaliif gaafiin hedduu si gaafatte gaafiin san hundinuu deebitee jirti jennaani biyya baqaatillee deebitee jirti biyya akkamitti dandeessee jirtaa sin jette naaf ulfaataa miti naaf salphaadha jechuudha biyyan keessa jiru hedduu waan nama cinqu waan jiru hin jiru. Egaa galatoomii gaafii deebisuudhaaf Hafiz Saifuu kajoo immoo salaamtaa assalaamu alaykum wa alaykum salaam. Okay galatoomii ayyaan gaafiin kiyya akkana jedha takkaffaa Kaamilaan eessa bakkeen dhaloota ishii jaa deebisnee jirra heerumtee deebisnee jirra sadaffaa nama jaalattu qabdi san boodarrattiin isin ibsa nama jaalattu qabdi moo qabduudha dhiifama yoo gaafiin kuni ulfaatee maqaan kiyya Hafiz jaa mega kanuma Kaamilaan jaalallee akka ni qabdi moo hin qabdu anaa isin ibsa jeetin jira me wannin gaafadhu qaba firoo gaafatte hayyee inshallah sifin dhiyeessa sabboontu oromoo teettumoo Kaamilaa nama cimtuudha jabaadhu jedhiin jaanii gaafiin kiyya galatoomii galata guddaa qabda gaafiin isii gaafii wal fakkaatu jetti sadaffaa kutaa kudhanii baradhee maatirikii fudhadhee jimadha eegaa barnoota hanqa kutaa kudhanii maatirik fudhattee dhaabde mee lammadammoo Yaman taariiba moo xayyaara hangam ishii turtee sin jetti Yaman xayyaaraan dhufte moo taariibaan dhufte xayyaaraan Kaamilaan sub xayyaaraan dhufte namni gaafii gaafattan baay'ee si jaaladha Afnaan Kaamilaa gaafii kiyya eegaa Faaximaa intala islaam teettu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Afnaan galatoomi akka gaafii kanan gaafannuuf nu yeroo nuuf kennu keetiif dhugaa Kaamilaa hedduu natti tolti gaafiin kiyya takkaffaan Kaamilaa obboleettii Abdii Hussein natti fakkaatti isin obboleewwan moo maali lammaffaa immoo mudannoo kee kan yoo hin daganne yoo qabaatte nuuf himi sadaffaa himnee jirra khalaas hayyeme obboleettii Abdii Hussein eenyu Abdii Hussein obboleessa kati la Abdii Hussein askana Abdii mabar Abdii Yaya Hopi okay yeroo hedduu akkas jedhanii jiran diraamaa jalatti obboleewwan nu se'u turanii garuu obboleewwanii miti biyyuma kanatti wal agarree asuma wal barannee andileen Kaamilaa Hussein saame Abdii Hussein maqaa kenna wal fakkaatu maqaa abbaa kenna eegaa mee mudannoo si gaddisiistu tan irraanfanne nuuf himi mudannoo biyya kana gaafa dura dhufu ka hin daganne namuma wayitti afaan Oromoo dubbataa arabdicha tokko wajjin jiraani birri Itoophiyaa fide dhufee taawai sinii sharafaa naan jedhe namichi eessa sharafta naan jedhaami afaan hin beekumi waa'ee naan jedhu wallaalee namichi bar maallaqa sharafadhu sin jechaa jira maallaqa baankiin as jira naan jedhe eessa dhaqnee sharafne dhaqnee jennaan baankiin kun cufaa jiraati deemnee sharafna maali jedheemi achumaan maallaqa as kenni naan jedhe kiishaa qabaa sharafes sii kenna naan jedhe afaan Oromoo dubbataa garuu waan inni ta'ellee rabbootu beekan beeku birrii baasee itti kenne jechuudha qarshii Itoophiyaa 900 de amma sharafee kiisha ofiitii natti kenne fudhatee tuwaan achi gara asba Oromoolee dilma kana kana arraju kennaan nama gammachiistu ta'atiin daganne tamiisiin jetti kennaa roozaa tuubii tunaa kenne kennaa roozaa tuubu naa kennite geeletii tan akkaan jalutin akkaan kabaju jechuudha ta'e cidii kiyya dhuunfaa kiyyaa waan garaa kiyyaa jiru takka illee irraa hin dhooffanne akka if jaaladhu daranitti si jaaladhu kennaa isiin naa kennite ilma ilaa abadda kennaa hin daganneesiidha yeroo jalqabaate kennaa akka malee jaaladhu kennaa namoota anaa dhufu akkuma itti fufe jira inshallah bi'idhnillah nama adda addaa nama gargaraa isiniif qabadde kan yaaddoo abdiin qaba Kaamilaa tuubmee daawwattoota Afnaan Orootuuf maal dhaamta daawwattoota Afnaan Orootuuf hedduun isin jaaladha gaafii na gaafattan kan hunda keessan hedduu galatoomaa baay'een isin jaaladha kanaafuu nageenyi rabbii guddaan bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu warra gaafii keessan deebisuu qofa osoo hin ta'in jaalalaa fi kabajaa Afnaan hin qabu asitti ibsachuuf dhufe kanaafuu akka nu jaalatanitti rabbiin isin haa jaalatu galatooma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh egaa angaafiin Kaamilaa jaasanii qabdu moo hin qabdu isiniif dhiyeessu deemu daganne ani hin daganne maal dagachuuf Mukhtaar maal tahaaf kajettanii nu gaafattan nima laadhis immoo minaa jetti immoo inni himi jeefi qaala naa kan jira abbaa warraa godhachuu isiitiif yeroo dhihoo keessatti inni himinaan
jee fiqaadana kanneen waan jiruuf jecha abbaa warraa takkimmoo jaalallee godhachuudhaaf qophii xumuranii jiranii haflaan inshaallah ni dhufaanis ninjaa mukhtaartu jaalallee isii ta'uudhaaf qophii xumuratee jira meegaa kutaa lammaffaa kan isaanii irratti maal akka waliin tahan laaltaniinis ninjaa sanumaan nugaa galatoomaa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh baay baay مدرسة شارتي كان لابتوب تكيمو آمنان تدرامان بيكمتو channel هاريا بنتي جرتي channel هاريني إسي ميجا أكما قافيتي سن ترتيبان إسن كبجي إسن فيديو بستدي ورين channel هي جلتي أكمتن هندي خيسانو قولوا توب خجاو ليتاني سبسكرايب لايك قولوا هندقتنا نسنجا مال فيو خيطان تاتي إسن قافيتي سن كبجي أسد ياتي إسن فيديو بسوسيتيف وان هدو سنجارة توفي وان هدو سن كبجو وان تاتي ججا gololcha maqaa biyyeessiitiin banattee asii keessa gololcha waan taateef deettanii subscribe like video tana gisee ilaaltan akka kuma kudhaniin geessan abdiin qaban hanqaanyeessinaan isiniin jaa